Asamaar kafuuni akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabadee simbiraan geenya oduu faana kasiffaana turu anniftudha. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dorgommii miidhagina idil addunyaa Hindiitti gaggeeffame irratti lammaffaa kan baate Aseet Darajjee badhaasa warqee kennan. Magaalaa Finfinneetti waltajjii marii ogeeyyii aartii mata duree biyyaaf ogummaa guddina Itoophiyaaf jedhu gaggeeffameera. Aadde Adaanech waltajjii irratti dorgommii miidhagina idil addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kan baate Aseet Darajjee badhaasa warqee kennaniiru. Dandeettiin Aseet Darajjee miidhagina kan irratti agarsiiste dargaggoota hedduuf fakkeenya ta'a jedhan. Aseet Darajjee ambaasaaddara turizimii magaalichaa ta'uun akka hojjettu ergamni waamichaa kennamuufii dubbatameera. Aseet Darajjee badhaasa bulchiinsi magaalichaa kenneefitti galateeffatteetti. Oduu eetawaa bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii keenya fooloo, laayik, riipoost, koppii liinkii gochuun bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif kabaja keessan guddaadha. Oduu faana kasiffaana ture anniif taaleemi.